Ben, aye. Wanjadu habibi. Arramarra gabe wato kon dubbadha. Dubbadhu kuno. Atille kuno dhagai wato kon dubbadhu. Namoota jajjaboo azala waa barreessaaran. Namoota gartee maalinnatii gartee gurbaa kanaa beekan. Namoota gartee mucaa kana gartee waan isaa beekan. Calliseeraan. Jamal Godi Kotsen. Nuti walti keessa nurraa bareedaa miti. Isan nuti keessa ramalee nu guyyaa gurbaa kana kabajaa isaa qabna turre sii galee. Yeroo hunda nama kenna xiqqeessa yeroo hunda ulamaa isa xiqqeessa kaan isa xiqqeessa sii galee. Har'a immoo xumura isaa ta'uu qabaa jechuudha. Xumura isaa ta'uu qabaa jechuudha. Waa'ee kiyyarratti ana qofaan osoo hin taane kanamu hundaa jechuudha. FB nama guddifachuun FB garteetiin nama guddifachuun gaarii miti. Okay? Ijoollee daa'imaa mi namni kataa'ee talaalaa oolu. Mee walirratti hin duullu, mee walaa eeggannu, mee irra haa tarru jedhaa ture viidiyoo irratti dalagaa ture gurbaan kun agartanii jirtan. Maal balleessan ani nama miskiina nama nagayaan dalagatuan nama hin geenneedhaan. Na isa gaan jiruan. Okay? Viidiyoo sadii obsee afur obsee shanaffarratti. Gurbaan kuni kawaa'ee kiyyaan dubbataa jiru yaa jamaatal khair. Hay. Maaruuf sa'aatii dheeraa naaseen ol deebii kottu waan kee arba shir jedhu fidii kottu atillee sii galee. Way. Namicha kana maa viidiyoo kana hojjette hin jenneen ittiin dubbadhu yeroo mara numa jallisa. Ulamaa irra isa dalaga. Qe'ee irra isa dalaga. Sheekarra isa dalaga. Nama guddarra isa dalaga. Okay? Wanni viidiyoo dubartii isa dalaga. Dubartii mana madaamii jirtu isaa arrabsa. Guddaa xiqqaa isaa arrabsa. Nama waan gartee bakka waa hidhaqee hin beeyneef isaa arrabsa. Namni maaliif wal ga'e bakka kanatti jedhee osoo yaadin isaa arrabsa. Bakka ga'e maratti bakka viidiyoo nama arge maratti suura makaafata. Viidiyoo ma godhata. Baalageen akkanaatuun bahuu qabdi nu keessa. Okay? Dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa jette dhahitee jechuun binti islaamin tun. Komentii isaa gasseenee ilaalee jechuudha. Dhugaa jette. Viidiyoo inni olii gadi harkisee wiitoobii gubbarraa bakka hundaa guuree sii galee. Waan an jabaa ta'eef barna kana jala deeman. Waan ani jabaa ta'ee mul'adheefi malee osoo an jabaa ta'uu baadhee na jala hin deeman. Osoo an jabaa ta'uu baadhee sii galee gurbattiin tun yeroo hunda na jala hin deemtu jechuudha. Waan an mul'ata isa caalaa qabaadhuuf. Waan an haasawa isa caalaa qabaadhuuf. Waan hariiroo isa caalaa gartee namoota jajjaboo wajjin qabuuf. Okay? Dhiirri yeroo matakki dhiirri rakkan hin jirtu namni rakka dhiira wanni hin muudanne dhala qofa. Dhiira wanni isin muudanne dhala qofa rakkoon hundi hin muudata. Allaqee guddaa yoo. Okay? Namni silaa waasii godhee si arrabsalee rakkoon hin jiru. Namni silaa waasii godhee waan san akka ati irraa barattu si gorsellee rakkoon hin jiru. Gadi ba'eetuma nama salaamata takka ani salaamata isaan deebisu bar hin beekaan gurbattii tana sii galee hin beekaa jechuudha.
Kuni baalee maali kun? Ilmoo Sumaaleeti bar baalee miti kun ilmoo Sumaaleeti. Ilmoo Sumaaleeti. Ana isinii mudeema goya tiko tura. Ana isinii mudeema gudii jiru ana isinii haasa'uu deema isin taaptaap bichaa godha. Garuu taabiin keessan nama 200 taa'a. Taabiin keessan siruma hin jiru taabii keessan argaan jiru haga ammaatti 10 biran dabarre. Maali garuu? Maali harka keessan hin dalaga'u? Harka keessan dalagaa raami warri koomentii barreessitan kumme yeroo takka harkaan qaqqaba taaptaap koppii linkii sheer seenti godha. Hundumti keessan sheer godha. Egalame murteessaan isaa ergata. Lo isaa san jedhan se. Salaam alaikum Safi. Wa alaikum salam. Amma si arge ante. Kam. Fayya. Maal taate maal ta'e? Video inni irra dalagina garre video namni akka rifatuuf akka namoonni gartee rabbashaman. Video inni irra agarte bona garre. Dhugaadhaan sheerii godhanii Facebook irratti ni argee Safi sirrii miti beektaa wama galee hundaa'uu miidiyaa irratti beektee ka eebi manamaa kana beektee ka eebi haa ta'u maal akka barbaadu hin beeku beektaa ergaan isaa maal akka ta'e hin beeku ani Mubarak hin beeku yeroo hedduutti dubbadhaa nama beektee ka fuudhanii wama hundaa miidiyuma kana kafareejii argachuuf jecha beektee ka like fuudhee Facebook irra maxxansa. Si qofaa miti beeke hayyuu Profeesar Hamdeessaa argiteetta ka Awustiraaliyaa du'ee beektee ka Oromoon boottee galchite akkamitti beektee ka alaabaa waliin jedhee namni yeroo jalqabaaf beektee ka hayyuu san irrattuu viidiyoo waraabee isa sanilleen beektee ka garaanu nyaatee hanqateetuma cal jennee anilleen beektee gurbaa kana keessaa anilleen itti hima beektee waan akkanaa kana yeroo hundaa'uu baasaa ajandaa walii godhaniituma beektee namni keenya asirratti wal dhabuun sirrii miti. Anitti hima Safi dhugaa qabda rabbiifu dhugaa qabda. Ani ni arga waan inni postatu ni arga yeroo hedduu wama ta'e wanumantaan illee numa postata. Ani targeetiin isaa maal akka ta'e naaf hin gallanne Mubarakiin dhugaa rabbii targeetiin maan isaa maal akka batay maal akka inni barbaadu naa galuudha beekti xiqqeessuudha moo sibichaa miti bara osoo beektee kaalaa eegi sibichaa qofaati osoo ta'e bareedaadha nama hundaa'uu TikTok irraa fuudhanii Facebook irra maxxansaa nama keenya xiqqeessuu nama keenya gadi buusuu nama keenya cabsuu maal qaba yoo guddatte obboleessi kiyya yoo mul'atte maal qaba waan kan kee gaarii yoo ol baasanoo egalee wanni gaggaarii wanni tolu hedduun ka beektee ka ol bahuu qabu meeqatu jira yoo balleessite yoo waade gongorte keessaan si dubbatanii dhiisaa waan akkanaa kana gosirri hin goone jechuun beektee ka bareedaadha namni keenya dhugaa rabbii daangaa walitti darbaara ammoo hamma danda'amee wal sirreessuun barbaachisaadha warri Mubarakiin jechuu jirtani dhaqamee viidiyoon barbaachifne beektee yoo danda'ame keessaan namni wal gorsuudha malee walitti himuudha malee obboleessa cabsuu obboleessa hamilee roowwan gaasii gaarii miti akka kiyyattan nuti rakkanne dhugaa rabbi miidiyaa kanarratti obboleewwan kiyyatu wajji rakkanne kanaaf isaa fi ani dubbisa gurbaa argee jira dhugaa qabda naa kanuma siin jedhaan amma wanna kiyaariin eegu jirra barra kunoo maatii isaa hunda guuree fidee ammaatii isaa hunda guuree fideen dhugaa dubbachuudhaaf dhawweedhaan sirriitti dhawweedhaan si galela hunda isaanii asirratti gaalaari guuree Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maatii isaa hunda guuree fideen no Safi maatii dhiisi ka maatii nama maatiin bakka kana beektee ka onni barbaachisa no dhimma kiyaarii amma kaleessa fuudhan wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh Safisha nagaa akkam muutirra jirta nagaa akkam jirtan fayya Mubarakiini haga kiyaar Bashiir as deebi'ee waa dubbatu qofan eega sana booda likkii isaa waa tokko qofa si himu waa tokko Safi suuraa maatii asirra fidini wanti siidhaamu keessa yoo raate suuraa maatii waliin baasinaa maatii waan tokko yookiin Mubarakii waan kana godhedheeni maatiin hin erganne maatii waan akkanaa keessa hin galchina please maatiin waan akkanaa kana keessa galuu hin qabu Mubarak illee yoo balleessee jiraate suuraa san akka kaasu hin goonaa hin gaafannaa garuu suuraa maatii fiddee of duuba keettee irraa naasa'e siifillee nama biraatiifillee
xuruun dhufu. Maatiin isan erganne nama umrii 18 caalu nama guddaadha namni kun sii galee namni isa ergate hin jiru namni kana godhe hin jiru garuu maatii as keessa galchine gaafa maatii of duuba gootee haasoftu san namoota gugurdatu jira soddatu jira aalima nama hedduutu si jala jira waan akkasii sirraan eegamu waan ta'eef kabaja akkasiin qabu maatii achirra fidini nama guddaan sirraa fudha jecha kee mucaa gorfamu miti mucaan adeemsa biraattu ka deemani sii galee adeemsa maarraba jettanii miisin adeemsuma biraatu sababa isaatiin maatiin isaa miidhamuuf deemaara dhugaa sin jedhaan ana akkasitti hiriyoottan kiyya hunda imimmaan boociisee bakka jirutti ka biyya jiru sheernatti godha ka biyya hunda jiru sheernatti godha aboon namni akkana viidiyoon an kalee dalage viidiyoon an reed irratti kalee dalage viidiyoo sanii ka isin agartan sanii viidiyoon ani viidiyoon sun katureeru saafi anillee argeeraan feesbuuk irratti viidiyoon turtuudha maaliif akka viidiyoo san maxxansan hin beeku ani lamma itti bilbileeni dubbisa laale mubaarakiin itti dubbisa maaliif waan beeytee kaa like ka'ee fi furmaata fiduu osoo dandeenyu furmaata beeytee kaa barbaachisu kaayoo osoo dandeenyu dhimmi akkanaa kun deemee like kiyaariin maal akka godhe laal kiyaariin sigalee haasofni xixiqqoo miidiyaa irra deemee koomentii beeytee waan hin barbaachifne waliin jedha. Kiyaar Bashiru Yudisa video ang gadise ma sharing ko inin video san gadise video nan dubbadde sani hundum dige sano gartani irdani sharing gara dibbe sani kaba katureeru video sun kammaati miti gasidi san anu argeera ani mubarak inni dubbisa laal video kan kya akka kaas maalif atamma fight godhu protect of godhu mirga qabda maalif namni video sirri miti ani sani dubbisa maatii beete kaayisa kan ammo media kan dibbilis kamma wolotu baay'ee nu murteessa waan ajandaa irratti rakkanneerra murteessa ati mee bilbilii fi mubaarakiin bilbilii fi yookiin akkasumas yookiin dammoo viidiyicha haa kaasu ni bilbilaa fi ayyee bilbilee fi akkasirratti laxxabnillee akka waliin baafnillee viidiyoo mataa tokko anama bilbilee dubbisee yaa boleewwan keenya nuti amma warra gugurdoodha nuti amma beeytanii wan hedduu waan gaarii waan hedduu hojjechuu dandeenyutu jira waluma jala deemaa wal xiqqeessu wal cabsuun kun sirrii miti anasitti bilbilee dhufa naa obsiisaa fi ayyee deem dubbisii kootu murteessaati deeme dubbisii kootu saafii atonti gootu haga kee arfaanti dhufanillee kee arillee haga dubbisee dhufu murteessaallee haga dubbisee dhufutti suuraa maatii nama tokkotti illee hin ergini ofuma biratti illee qabadhu atillee of duuba gootee akka irraa naasofne piliis an kana qofa siidhaama waan biraa sigalee inni illee akka kaasu viidiyoon kun viidiyoo duraaniiti ka ture viidiyoo inni laxafe allaalee jira jala seene viidiyoo hin gadda daladdee fi ka laxafamee jiru sun dammoo duddaaf garaadha ka duraaniiti jechuudha kanaafuu iyyuu haga jarri waa wayii as fidanii dhufanitti atillee san oliin baasiniitiniini obsii sabrii godhadhu hin kaasisiifne sin jechuu barbaadeeti. Abboo bar gurbattii tana kadhachuun baay'een barbaachisu sii galee ijjannoo jiru fudhatanii ofirraa deebisuudha. Difeenti godhaa jira malee anamma ila naa hubadhaa honnumti keessan anamma maatiiwwan firoottan kiyya hiriyoottan kiyya ka Dubaay jiraatan ka biyya hundi jiraatan viidiyoo kana ilaalanii natti bilbilaa jiru. Viidiyoo kana ilaalanii namni waan kana quban qabne feesbuuk irra dhaqanii Itoophiyaa kaayatanii namoonni ana beekan namoonni biyya hundaa ana beekan jechuudha. Ka gaafa rakkadhee maa sheerin godhin mubaarak. Ka gaafa rakkadhee deemee namaatu na harkatti bade na gargaaraan jedhe maa sheerin godhin mubaarak. Si galeemi anaa rakkoo keessa jiru anaa dhimma biraa dhimma kiyya kana balleessuudhaaf warri isaafirraa deemanii qabdan koottaa ana isinii kafala. Kota hundumti keessan keezi isaa bichaa naa kennaa jedha barra. Okay? Akka waan inni bichaan afaan qabu hin quufte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Nasibu sahi dikama dikata yennan dikken ofiti buddano bin ofiti ani akuma sani nulle silanam niken otobe ke nama budda fanan tuku nama hayyun tuku nan ke nama wallahi
bakka gaarii maal kofu dalkaan keessa raafuu namni keenya nama bakka gaarii dhaabatu diqqeessu yaada kana sii gala jedhee yaada kana waan taateef waan uummanni hin jedhe dhagayyaatillee yoo waan didamiitiin jedhu taate wallahi dhugaa rabbi dubbachuu fi namni nama diqqeessu kuni seeratti dhiyaachuu qaba yakkamuu qaba akkuma kaleessa kiyyaa Bashir yakkame isaan yakkamuu qaba wallahi wal kabajuu qaba namni keenya jalaa gubbaa sii galaa miti jechi kiyya wallahi walirra dhaabachuun faayidaan qabu maammi atillee dhaga'u jirta yakkamuu qaba yakka fudhachuu qaba mucaan kun ulamaa irratti isatu horaaba ijoollee shamaraa mana arabaa jirtu irratti isatu horaaba kanaafuu jechuudha wanna kana wanti kennatti abdii mee mo'itti qabadhu dhiifamu jenna wanni kun yakkamuu qaba keessattuu hornu caaltanii irratti dubbadha waan kana yoo hadda namni hunduu viidiyoo namarra horaabaa nama diqqeessaa deeme dhalataan booda dhufu akkam ta'a kana homoo saaphiyaasii fi homoo ereertiyaasii godhaateen yaa akkasitti meetti yaadaa wallahi sammuu isaa kana yoo waan hin hojjanne taate namichoo kana jechuudha akka hojjetantu godha inshaallah follow nam goone hayyee maaruuf deebi'eera deebii takkin argannaa maaruuf hinsees deebii maaruuf kanarratti dhaabbanne malsimittiin irraa gadduudda yeroon eegale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa akkam jirta? warahmatullahi wabarakatuh jirta Jirra naa jiraatu saafichoo Wayyee. gurbaan jalaan dubbanne na jalaa dubbatu dideedha. Hayyee. Anillee itti barreessee deebii naan deebisne beekta laalee cal'ise. Hayyee. Kanaaf mee yoo ka hojiirrallee jiraatu taate yeroo itti kenni namoo akkam jettan? Waanumatti jettu. Bakka har'aaf hagana eegaa goobame hingaa yoo dide nu hunduu misaa'ila qabnu itti darbanna. Namoonni illee viidiyoo kana yoo na waraabanii itti erganii beekta. Mee kana laalee deebii ni deebisu laalleetti niini waan jiru itti deemnan walumaa galatti nu gara nama miidhamaa jirra beekta. Gara nama zaalimaa odoo hin ta'in gara zullumamaa jirra. Ma'ruf, salamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Nagaadha. Nagaadha akkam. An kan jechuu barbaadu maal seeta beektaa? Mubaarik kuni safuu irraa bahee jira. Namni waa'ee isaa dubbatu saafiin amma dubbateef dubbataa jirra malee Mubaarik adaba safuu irraa bahee jira. Safuu uummata Oromoo irraa bahee jira gonkumaa akka sheekota arrabsuu isaa, ka ustaazota gurguddaa arrabsuu isaa, ka qeerroo arrabsuu isaa maaliif ajandaa hin godhannee gurbaa kana hin dhaabsifne qoe? Amma garafamuu qaba amma garafamuu isaa garafamuu barbaadu. Dhuguma siin jedha kan amantaa laalli maaruuf kan amantaa islaamaa xiqqeessu isa maaliif ajandaa godhattanii gurbaa kan akka dhaabatu maaliif hin taasifne qoe? Kan kiraa naggalu yeroo hundaan in afuufnaa